Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenne taansuudhaan oduu isaa kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanganuma sagantaa kanatti nu wajji turaan affeerraa kenna. Kun biiftuu Oroodha keessan jajjabeeffadha. Laayikii sheer godhuu hin dagatina kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo darbu oduun jalqaba. Duulana filadhaatiin wal qabsiisee Izeeman tibbana naannoo Oromiyaa ni diiga jechuu fi magaalaa Finfinnee immoo Oromiyaa jala ni baasa jechuun isaa uummata Oromoo dheekkamsiisee jira. Yaadni itti kennamee jira. Sembraanga oduun itti aanu dirooniin Itoophiyaa Bahardaar irraa ka'uudhaan Sudaan irratti haleellaa yeroo 8 raawwatte yeroo 9ffaa haleellaa raawwatu yeroo dhayxetti haleelamtee kufuun dhagahamee jira. Kanas dabalate isaa Sembraanga. Oduun itti aanu gareen Tsimdoo jechuudhaan tibbana of gurmeessuu PP achisee jira. PP'n garee kanas himattee jirti. Akkasumas har'a lolli TPLF fi TPF gidduutti jalqabamuun maddeen odeeffannoo garaagaraa ifoomsanii jiru. Dabalata odeeffannoo kanallee isiniin ga'a. Oduun itti aanu waraanni bilisummaa Oromoo haala adda ta'een humna haaraa funyaan Finfinnee jalatti eebbisee jira. Tibbana fufteedhaan guutuu Oromiyaa keessatti humna haaraa leenjisee eebbisaa kan ture waraanni bilisummaa Oromoo humna haaraa akkaan guddaa fi ga'umsa qabu funyaan Finfinnee jalatti eebbisuu beeksisee jira. Dabalata odeeffannoo kanallee isiniin ga'a. Oduu gama biraatti lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa zoonilee garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Lola tibbana fufteedhaan loltoota mootummaa waliin gaggeessaa ture irratti waraanni bilisummaa Oromoo loltoota hedduu booji'ee jedhee jira. Dabalata odeeffannoo kanallee qabadhee jira isin biraan gaha. Guutuu odeeffannoo kanneenitii fi kan biroo wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu wal duraa duuban akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Ilaalchi tibbana Izeeman duulana filadhaatiin wal qabsiisee magaalaa Finfinneetii fi Oromiyaa irratti calanqisiise uummata Oromoo dallansiisee jira. Izeeman yoo filannoo marsaa 7ffaa kana mo'adhe Oromiyaa waan jedhamu ni balleessa ni diiga. Magaalaa Finfinnee magaalaa Shaggarii walitti makuudhaan naannoo taasisa jedhee dubbatee ture. Magaalaa Finfinnee yoo naannoo taasifte magaalaan guddoon naannoo Oromiyaa hoo maal taati kan jedhu gaafii dhiyaatee fi naannoon Oromiyaa hin jiru magaalaa hin qabu jechuudhaan deebisee ture. Kun immoo dheekkamsa kaasee jira. Dheekkamsa kaaseen hayyoonni hedduun yaada itti kennanii jiru. Dr. Tsaggaayee Araarsaa nama yaada kenne keessaa tokkodha. Dr. Tsaggaayee Araarsaa yaada kenneen dhimmi magaalaa Finfinnee uummata Oromootiif sarara diimaadha. Oromiyaan immoo sandaran jechuudhaan yaada kan kenne yoo ta'u naannoo Oromiyaatii fi magaalaa Finfinneetitti bu'uun gatii guddaa nama kafalchiisa jechuun akeekkachiisee jira. Barattoonni yuunivarsiitii Wallaggaa rakkoo nyaata waliin wal qabatee jiru hanga ammaatti furmaata osoo hin argatin itti fufuu ammas irra deebi'uudhaan himatanii jiru. Barattoonni kunneen nyaata wal qabatee rakkoon jiru tokko hanqina inni biraa immoo qulqullina dhabuudha jedhanii jiru. Hanqinnaan wal qabatee nyaanni barataaf kennamu tokko baraticha hin quubsu. 2 yeroo laaqanni itti kennamu sa'a 5 walakkaa hanga sa'a 6 qofa yoo ta'u yeroo kanatti barattoonni hedduun daree barnootaa jiru. Laaqana kana kan argatan yeroo kanatti barattoota daree barnootaa hin qabnedha. Barattoonni daree barnoota isaanii fixanii yeroo laaqanaaf dhaqanitti laaqana hin argatan. Laaqanni ni dhuma. Sa'a 5 hanga sa'a 6 qofatti laaqanni kan xumuramu. Barattoonni sa'a kana keessatti laaqana isaanii hin arganne filannoon qaban tokkollee hin jiru. Garaa isaanii hoqqatanii ooluu qofa jechuudhaan komii dhiyeessanii jiru. Rakkoon inni sadaffaan hanqina baajata yuunivarsiitichaatiin kan wal qabatuu fi yuunivarsiitichi baajata dhabuu irraa kan ka'e gaaf tokko irbaata barattootaaf osoo hin dhiyeessine yookaan hin qopheessine kan bullu jechuudhaan barattoonni yaada kennan ibsanii jiru. Rakkoon inni afraffaan nyaanni qulqullina dhabuu irraa kan ka'e barattoonni nyaata kana nyaatan hedduun isaanii rakkoo fayyaatiif saaxilamuu fi yaalallee argachuudhaaf kan rakkatan ta'uu barattoonni himanii jiru. Walumaa galatti rakkoo nyaataatiin wal qabatee haalli amma jiru barataan barnoota isaa itti fufuu akka hin dandeenye fi barnoonni dhaabatee mootummaan barattoota kana gara maatii isaaniitti akka nu deebisu jechuudhaan gaafii dhiyeessan jedhamee jira. Oduun kun oduu ammeedha. Breaking news. Itoophiyaan Sudaan irratti haleellaa diroonii raawwattee jirti. Sudaan illeen diroonii Itoophiyaa haleeluudhaan kuffisuun gabaafamee jira. Sudaan Itoophiyaa akka himataa jirtu bubbultee jirti. Irra deddeebi'uunis himattee jirti. Kan himattees finciltoota gargaarti. Meeshaa fi humna waraanaatiin jechuudhaan komii dhiyeessaa turte. Sababa meeshaa fi humna waraanaatiin finciltoota gargaarti jedhuun daangaa Itoophiyaa cabsuudhaan kallattii lamaan Itoophiyaa irratti haleellaa raawwataa kan jirtus bubbulee jira.
Kanaan wal qabatee Beenishaangul Gumuz dirree lolaa ta'uun gabaafamaa jira. Haleellaa Sudaan raawwataa jirtuunis lubbuun namoota nagaa hedduun akka galaafatamee fi qabeenyi qonnaan bultootaa hedduun kan manca'e ta'ulleen himamaa jira. Kana duras dirooniin Itoophiyaa Bahar Daar irraa ka'uudhaan dirree xayyaara idil addunyaa Sudaan haleeluun gabaafamee ture. Guyyaa kaleessallee dirooniin Itoophiyaa yeroo 8 yookaan marsaa 8 haleellaa Sudaan irratti raawwatte jedhamee jira. Haleellaan marsaa 9ffaa raawwachuuf yeroo ergamtetti immoo achumaan hafte jedhamee jira. Haleellaan irratti raawwatamuudhaan kufuun isii mirkanaa'ee jira. Dirooniin haleelamte tunis diroonii oomisha Baaraaktar kan taate fi akkasumas artificial intelligence kan gargaaramtuu fi maqaan isii Akiichi jedhamuun kan beekamtu yoo taatu, humnoota waraana Sudaaniin haleellaan irratti kan raawwatames yeroo lammaffaa fi diroonii lammaffaati jedhamtee jirti. Dirooniin tuni boombii ulfaatina guddaa qabu baadhachuu kan dandeettuu fi misaa'eloota waraanaa kiruuz misaa'elii fi ayiraal misaa'ela darbachuu kan dandeettu jedhamee jira. Itoophiyaan diroonota kana Tarkiirraa karaa Yuunaayitid Arab Emireetiin baay'inni isii kan 3 ta'e argattee ture jedhamee jira. Amma tanaafte takka jechuudha. Dirooniin tun akkaan qaalii fi doolaara miliyoona hedduun kan bitamtu jedhamtee jirti. Gatiin rasaasa diroonii kanallee akkaan qaalii fi doolaara 1000 hedduu jedhamee jira. Diroonota akkaan qaalii kana dhabuun immoo Itoophiyaaf kasaaraa guddaadha jedhamee jira. Gama biraatiin lola kallattii Sudaaniin Itoophiyaa irratti aggaamamaa jiruun wal qabate xiinxaltoonni abbootiin siyaasatii fi hayyoonni tokko tokko Itoophiyaa komatanii jiru. Itoophiyaan lola isii hin ilaalletti harka naquudhaan lolli gara Itoophiyaatti harkifamee akka dhufu taasifte jechuudhaan kan komatan yoo ta'u, kunis gargaarsa Yuunaayitid Arab Emireet finciltoota Sudaaniif gootu kallattii Itoophiyaa irraan akka dhaqqabuu fi Itoophiyaalleen kana keessatti gahee akka taphattu taasisuudhaan lola isii hin ilaalletti harka naqatuudhaan har'a lolli Itoophiyaa irratti akka dhufu ta'e jechuudhaan komika irratti kaasan yoo ta'u, Itoophiyaan immoo kallattii garaagaraatiin kan marfamaa jirtu ta'uu ibsaa jirti. Marfamuun wal qabate kallattiidhaan Masriin kan himatte yoo ta'u, gareen cimdoo yookaan tsimdoo jechuun of waamus yaaddoo hamaa Itoophiyaa ta'uu ibsanii jiru. Lola kallattii Sudaaniin Itoophiyaa irratti aggaamameen muddama keessa kan galte Itoophiyaan humna waraanaa koorii 2 lixa Tigraay kaasuudhaan lixa biyyattii naannoo Beenishaangul Gumuz Asoosatti qubachiifte jedhamee jira. Gama biraatiin immoo garee tsimdoo jedhamuun wal qabate PP yaaddoo qabdu ibsitee jirti. Ibsa baaftenis gareen tsimdoo jedhamu kun birmadummaa fi walabummaa biyya kiyyaa irratti aggaamaa jira naa beekaa kan jette yoo ta'u, Itoophiyaan kanas akeekkachiiftee jirti. Gareen kun gadi bu'uudhaan taakkuu takka dhimma birmadummaa biyya kiyyaa irratti lafarratti ni raawwata akka ta'u taate ibidda irratti roobsuudhaan haleellaa irratti raawwatuudhaan akka dhadhaatitti baqsina jechuudhaan akeekkachiisanii jiru. Gama biraatti lolli naannoo Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru guutuu naannoo Oromiyaa to'ate hanga jedhamuu danda'amutti deemaa jira. Guutuun baadiyyaa Oromiyaa harka 80 ol jedhamu haala danda'amuu danda'uun PP harka hin jiru. Godinaaleen hedduun to'annoo waraana bilisummaa Oromoo jala jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota to'atetti hawaasa mariisisu itti fufee jira. PP harka hin jira kan jedhamu magaalota yoo ta'anidha. Naannoon Amaaraallee haaluma wal fakkaatuun lolli cimaan kan itti gaggeeffamaa jiruu fi kutaaleen biyyattii hedduun harka PP kan hin jirre ta'uu fi akkasumas naannoon Tigraay guutumaan guututti harka PP hin jiran. Lolli naannolee keessatti deemaa jiru kun waggoota kan lakkoofsisedha. Naannoo Oromiyaatti waggaa 8 naannoo Amaaraatti waggaa 3 kan siqu. PP'n lola naannolee kana keessatti gaggeeffamaa jiru guyyaa 20tti fixa, guyyaa 40tti fixa jedhee yeroo hedduu opereeshinii gaggeessaa turus itti hin milkoofne. Gama biraatiin lola kana mariidhaan furi. Rakkoo nageenyaa kana hidhattoota naannolee waliin mari'atuudhaan mariidhaan furaa jedhamee qaamni keessaa fi alallee kadhataa turus PP'n hin dhageenye. Lola naannolee biyyattii garaagaraa keessatti deemaa jiruun diinagdeen biyyattii daakamee jira, kufee jira. PP'n lolli naannolee keessatti gaggeeffamaa jiru osoo furmaata hin argatin lola biyya alaa ni jalqabdi yoo ta'u taate biyyattii dhabe balaa guddaadha jechuudhaan hedduun akeekkachiisaa jiru. PP'n lola jalqabu malee xumuruu waan hin beekneef biyyattiif nagaa ni buufti jedhanii eeguun waan yaadamuu miti jechuudhaan hedduun yaadatti kennanii jiru. Oduu amma nu ga'een immoo TPLF daangaa naannoo Affaar cabsee seenuudhaan haleellaa raawwate jedhanii jiru. Haleellaa raawwateenis garee Geetaachoo Raddaan hoogganamu TPF jechuudhaan of waamu irratti haleellaa kan raawwate yoo ta'u,
Loltoonni PP immoo gara TPF goruudhaan lola walirratti banan jedhamee jira. Gama biraatiin immoo hidhattoonni naannoo Affaar TDF waliin qindoomuudhaan TPF fi loltoota PP irratti haleellaa raawwatuuf qophii taasisaa jiran jedhamee jira. Dhimdoon PP naa beekaa lola irratti banuuf gurmaa'aa jiru jechuudhaan himataa jirtus kanuma ta'inna. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Tibbana waraanni bilisummaa Oromoo zoonilee hunda keessatti haala jedhamuu danda'uun loltoota mootummaa waliin lola gaggeessuu beeksisee jira. Lola gaggeessaa ture irrattis loltoota mootummaa hedduu miidhaa kan qaamatii fi kan lubbuu irratti dhaqqabsiisuun meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatuun loltoota hedduus booji'uun injifannoo irratti argatu beeksisee jira. Loltoota mootummaa tibbana booji'aman keessaa muraasni kan viidiyoo irratti argitan kana yoo ta'an isaan kunneen warroota carroomedha. Kan carraa kana hin argatin hedduu ta'uu isaaniin harka kennatan kunneen yookaan booji'aman kunneen ifoomsanii jiru. Gama biraatiin har'as lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti bakkoota garaagaraatti gaggeeffamu waraana bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Lola bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffame irrattis waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa irratti miidhaa guddaa kan qaamatii fi kan lubbuu dhaqqabsiisuun meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikkatuun injifannoo irratti argadhe jedhee jira lixaa fi giddugalatti. Dabalata odeeffannoo kana yeroo itti aanutti qabannee kan dhufnu ta'a. Oduun itti aanu waraanni bilisummaa Oromoo humna haaraa zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti leenjisee eebbisuu itti fufee jira. Tibbana kibba Oromiyaatti giddugalaa fi lixa Oromiyaatti fufteedhaan humna guddaa leenjisee eebbisaa kan ture yoo ta'u har'as waraanni bilisummaa Oromoo giddugala Oromiyaa funyaan Finfinnee jalatti bakkoota garaagaraatti humna haaraa yeroo dheeraaf leenjisaa ture. Leenjii isaanii ga'umsaan xumursiisuun sirna eebbatiif geessee eebbisee jira. Humna loltoota haaraa yeroo irraa gara yerootti leenjisee eebbisaa jiruun guutuun naannoo Oromiyaa bosonni Oromiyaa humnoota kanaan guutamee jira. Eebba tibbanaa immoo kan adda taasisu humni guddaan kan leenji'ee fi eebbifame yoo ta'u akkasumas hanga funyaan Finfinneetitti fulla'uudhaan sodaa tokko malee humna guddaa barnoota siyaasatii fi barnoota loltummaa yeroo dheeraaf ga'umsaan leenjisaa turuu fi sodaa tokko malee magaalaa Finfinnee jalatti leenjii isaanii xumursiisee sirna eebbatii geessuun waan adda taasisu jedhamee jira. Oduun itti aanu miseensonni waraana mootummaa PP Oromiyaa bakkoota garaagaraa irraa yeroo garaagaraatti fufteedhaan mooraa waraana mootummaa gadi dhiisuudhaan gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufuu itti fufanii jiru. Baay'inaan lixa Oromiyaa fi giddugala Oromiyaa irra gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufaa kan jiran yoo ta'u guyyaa kaleessa loltoonni mootummaa 8 bakka tokkotti loltoonni mootummaa 2 immoo akkasuma kan biroo 3 gara biroo irra mooraa waraana mootummaa gadi dhiisuudhaan hidhannoo guutuu wajjin gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufanii jiru. Guyyoota duras haaluma wal fakkaatuun loltoonni mootummaa mooraa waraana mootummaa gadi dhiisuun bakkoota garaagaraa irra gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufanii jiru. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya oduun ammaaf qabanne kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajji kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbii isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan hawwii kennaa nagatti nu tura.